isa jireenyi koo, isa jireenyi koo, Yesuusidha hundeen nagaa koo. Makabat kanilma kanafura kulkuluttis waaqayyo tokko. Amen. Amantoonni hundumti keessan baga ayyaana waggaa bara haaraatini waaqayyo baga ittiin isin ga'e bara 2017tti baga nagaadhaan ceetanii nagaadhaan kan jirtu. Nagaadhaan hundumti keessan baga nagaadhaan dabartee waliin jedhaa hundumti keessan baga nagaadhaan dabartee baga nagaadhaan dabartee waliin jedhaa. Waaqayyo hunduma keenya baga nagaadhaan nu dabarse. Baga nagaadhaanii baricha saamaa kana keessaa fayyaatti nagaatti nu dabarse. Har'a sirna waaqeffannaa keenya sirna cuuphaa qulqulluu ijoolleetiin jalqabnaa faarfannaa galata waaqayyoo faarfannaa nama beekamaa kan dura waliin faarfannu faarfannaa 165 fuula 76 isa jiru baafannaa soofti qophii irraa kan qabdanii akkasumas qaamni galata waaqayyoo isin bira kan jiru. Dafati gara Yesus kota esin fayo kanjalatani ene dio tabate tera kota jenerama Gari, isnifta.
goftanu ondumti kenyas waladina gofta kenya virat gari 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 esinifta chombutis yomu kuloftanu ondumti kenyas waladina gofta kenya virat. Udah kesini wajib kalau bulan kota. wal bukkee wal walittaanaati amma danda'ametti suuraan gaafa fudhatamu kan ga'u Amaloo kana kan dhaabbatanii muddamaa ciniinsuu rakkina sana keessa Waaqayyo isa isin gargaare akka isin galateeffattaniif waamantan abbaan haati. Waaqayyo isin gargaare ta'e jaalala isin baafatanii isin qabu. Kanaaf malaatee isin jaalala isin galateeffata. Waaqayyo galateeffata. Waaqa isin gargaare. Amma warra ijoollee godhatan kanaafi Waaqayyoon hin galateeffannaa fi isaanis galateeffachaa jiru. Amantoonni galateeffachaa fi kadhanna kadhata kadhataa kadhanna. Hundumaa kan dandeessu yaa Waaqayyo gooftaa bara baraa, ati yommuu nama uumtee akka inni baay'atee lafa guutuuf eebbiftee amma immoo gaarummaa warra ijoollee godhatan kanaaf gootee fi si galateeffannaa. Ameen jedhaa, ameen jedhaa. Yaa Waaqayyo amma isaan nagaadhaan fayyaa nagaadhaa fi humna haaraadhaan gara mana keetii dhufuu danda'aniiru. Ameen. Kadhata isaan si kadhatan ayyaana keetiin isaaniif dhaga'i. Ameen. Ulfina siif kennaa, galata isaan siif dhiyeessan fudhadhuufi. Ameen. Ayyaana keetiin isaan golgi. Ameen. Eebbaaf abdii isaaniif warraa si sodaatan hundumaa fi kennitee isaaniif buusi. Ameen. Baay'isanii ija amantii akkasiif godhatanii fi garaa isaanii qulqulleessi. Ameen. Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin gammachuu ayyaana kee isaaniif kenni. Ameen. Amma hamma bara baraatti dhugaa kee keessatti sirrii sodaa kee keessatti isaan geggeessi. Ameen. Isaan eegisi. Ameen. 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 Abbaa Kiristinnaa fi haadha Kiristinnaa taatanii kan kadhatamtan amma gara fuula duraatti kottaa. Gaggeessitoonni waldaa Kiristiyaanaa hojjettoonnis walii wajjin sirna kana dhaabannee gaggeessinaa. Waaqayyoon kadhachaa gara fuula duraatti kottaa. Firoonnis warri duukaa kadhachuu barbaadanii iddoo kanatti affeeramtaniittu as kottaa. Kakak boleh duduk baju sikit. Isi wali ni kadana, bang kadana nomor berapa? Menjadi jadi kadana. Waaqayyo namni hundinuu akka fayyu dhugaa beekuu biras akka ga'u ni jaallata. Ameen.
Kanaaf nuyi warri cubbuudhaan badnee turre jaalala isaatiin nu barbaadeera. Ameen. Inni warra akka bifa isaatii fi fakkeenya isaatti uume hamaatti dabarsee isaan hin kennu. Ameen. Garuu namni hundinuu cubbuutti waan dhalatuu fi mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u jedhee dubbii isaa isa qulqulluudhaan nu barsiisa. Ameen. Kanaafuu Waaqayyo cubbuu keenyatti nu fayyisuudhaaf jedhee ilma isaa ergee waldaa kiristaanaa nu gidduu dhaabe. Ameen. Inni cuuphaa qulqulluu kanaan cubbuu keenyatti nu qulleessa. Ijoollee isaa nu taasifata. Qulqulloota wajjin mootummaa isaa nuuf kenna. Egaa mucooliin kun waamicha isaaf ayyaana isaa kanatti hirmaattuu akka ta'anii fedha isaati. Ameen. Amantoonni garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaatii dubbii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee cuuphaa qulqulluutii fi dubbate dhaabadhaatii dhaga'a. Gooftummaan hundinuu waaqarratti lafarrattis anaaf kennameera. Egaa dhaqaa maqaa Abbaatti fi Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluutti isaan cuuphuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa. Waan ani isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisaa. Kunoo ani immoo hamma bara baraatti guyyaa hundumaa isinii wajjinan jira isaaniin jedhee. Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 hanga 20. Hin kadhanna. As kanaa bakka kun waliin akka kadhadhaa. Ijoolleen kun bishaaniif Hafuura Qulqulluurraa Waaqayyoorraa akka dhalataniif gurmeessuuf as baaneetu ta'in kadhachuuf dhuga baatota ta'uudhaaf as baanee kadhannaa walaa gargaaru haa kadhannu. Hundumaa kan dandeessu yaa Waaqayyo Abbaa Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos mucoolii kanaa kennaa kee kennaa cuuphaa qulqulluudhaan kennamuu fi ayyaana kee isa bara baraatti uumama haaraa akka isaan godhattuu fi si kadhannaa. Yaa Waaqayyo Gooftaa keenyaa ati mucoolii kanaa dhuunfaa kee godhadhu. Ati kadhannaa isiniif hin kennamaa barbaadaa hin argattu balbala sirkutaa isiniif hin banama jettee ta'u. Nama si kadhateef arjummaa keerraa akkuma kennitu balbalas kan akkuma bantu akkuma kanatti mucooliin kun eebba bara baraatii fi dhiqannaa olii dhalachuu akka argatan isa abdachiifamee mootummaa kee Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif akka isaaniif kennituu fi si kadhannaa. Gooftaa hundumaa dandeessu Waaqa bara baraan jiraattu ijoolleen kun fedha kee ta'ee jaalala kee ta'ee lafa kana irratti dhalataniiru. Dhalachuu isaanii keessatti yaa Waaqayyo garaadha isaanii haadha isaanii keessatti gadameessa keessatti kan isaan lolaa ture. Erga dhalataniis yaa Waaqayyo hamma cammaadhaan naga dhabinaan kan isaaniin jeeqaa ture. Humni seexanaa maqaa Yesuusin irraa haa diigamu. Darbaa dabarsa cubbuu maqaa Yesuusin irraa diigi. Sirna bishaaniif Hafuura Qulqulluudhaan naannuuf kanaan yaa Waaqayyo Gooftaa gooftota hafuurri kee isaanitti haa galu. Ayyaanni kee isaan haa qulqulleessu. Abbaan guddisaa gaarii haati guddistuu gaarii ta'anii irra haa jiraatanii. Ijoolleen kun ijoollummaatti abbaa faatee irraa hin banne ati isaanii gargaari. Ayyaanni kee isaaniin haa dhuunfatu. Humni seexanaa isaanirraa haa rukutamu. Maqaa Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Hundumti keenya kadhata Gooftaan keenya ijoolleen kun akka isaan ittiin cuubaman kadhata Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu barsiisee walii wajjiniin hin kadhanna. Yaa Abbaa keenya Waaqa irra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee Waaqa irratti akka ta'e akkasuma lafarratti isaa ta'u. Kan nu buddeena keenya irraa nuuf kenni, yakka keenya nuuf dhiisi, nus kan beekaniif akka nadiif, ormatti nu galchi. Hamaan gochi malee
mootummaan keetiyo humnis galannis bara baraan ameen. Waaqayyo gaduu keessanii gadi ba'uu keessan ammaa jalqabee hamma bara baraatti isin haa eegu, isin haa gaggeessusi. Ameen. Walii wajjin beeksisa amantii kiristaanummaa keenyaa waliin dhugaa hin baana. Annan amanaa hundumaa kan danda'u Waaqayyo Abbaatti uumaa waaqaaf lafaatti tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaatti kan ulfeeffames hafuura qulqulluudhaan kan dhalates Maariyaam durbarraa kan dhiphates bara Piraatos Teechaatti kan fannifames kan du'es kan awwaalames si'oolittis kan gadi bu'e guyyaa sadaffaattis du'aa kan ka'e gara waaqaattis kan ol ba'e hundumaa kan danda'u gara dhuga Waaqayyo Abbaas kan taa'e achis kan deebi'u warra jedhanii fuula duratti faraduudhaaf annan amanaa hafuura qulqulluutti tokkicha qulqullaa'aa waldaa kiristaanaa tokkummaa qulqullootaa dhiifama cubbuus du'aa ka'uu fooniis jireenya bara baraas ameen. Solan darajee ani sin cuubaa maqaa Waaqayyo Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokkootiin si cuubeera. Ifaa darbe. Ifaa dame ani sin cuubaa maqaa Waaqayyo Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokkootiin si cuubeera. Monika Nagash. Monika. 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 Nagash. Monika Nagash ani si cuubaa maqaa Waaqayyo Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokkootiin si cuubeera. Nabonsi Yonas. Nabonsi Yonas ani si cuubaa maqaa Waaqayyo Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokkootiin si cuubeera. Carraa Ashanaaf. Carraa Ashannaafi ani si cuubaa maqaa Waaqayyo Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokkootiin si cuubeera. Monerraa Imaamu. Imaamu. Monerraa Imaamu ani sin cuubaa maqaa Waaqayyo Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokkootiin si cuubeera.
ወቢ አሸናፊ ወቢ አሸናፊ አንሲቱባ መቃዋ ቀዮ አባት ከንልማ ከናፉረ ቁልቁሉ ሰደን ዋቀዮ tokkootiin si cuubeera. namni ati Hundumaa kan danda'u Waaqayyo Abbaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bishaaniif hafuura qulqulluudhaan lammaffaa kan isin dhalachiise cubbuu keessanii kan isiniif dhiise ayyaana isaatiin jireenya bara baraatiif isin haa eegu isin haa gargaaru isin duukaa haa ta'u. Galateeffanna Waaqayyoon. Galateeffanna. Hundumaa kan dandeessu yaa Gooftaa bara baraa yaa Gooftaa bara baraan jiraattu yaa isa waaqarra jiraattu abbaa gaarummaadhaan guutu waddaa kiristiyaanaa kee ishee qulqulluu gaafa hundumaa humna keetiin waan eegduuf waan baay'iftuuf amma immoo mucoolii cuuphaa qulqulluudhaan haaraa lammaffaatti dhalatan waan ayyaana kee waan kenniteefi garaa keenya guutuudhaaf si galateeffannaa. Si sodaachuutti akka guddatanii humna du'ee du'aa ka'u Kiristoosiin gaafa hundumaa si gammachiisanii akka adeeman akka jiraatanii akka guddatanii jireenya amma kanaa booddees waaqarratti kan qophaa'e maaddii keerraa hirmaattu akka ta'an ayyaana isa fudhatan isa qulqullaa'u kanaanii akka isaan eegduuf akka isaan jajjabeessituuf si kadhannaa. Maqaa Gooftaa keenyaa Fayyisaa keenyaa Kiristoos Yesuusiin ameen. Amma abbaa kiristiinaa fi haadha kiristiinaa kan taatan keessumaa immoo kan taatan akkasumas amantoonni gorsa isinii kennamuu dhagaa. Isin kan jaalatamtan kiristiyaanota nananaa mucoolii cuuphaa qulqulluudhaan lammaffaa haaraatti dhalachuudhaanii mucoolii Waaqayyoo ta'aniiru. Egaa isaan sirna isaa qulqulluu kanaa fi dhuga baatota ta'anii gaafa hundumaa jaalala Kiristoosiin isa amanamaa kadhata keessaniini mucoolii kana gargaaruudhaaf kan qophooftan ta'a. Abbaaf haati akkasumas yoo obboloonni yoo irra hin jiraanne isaa qulqulluu sirna cuuphaa qulqulluu isa fudhatan kanatti akka eegdanii fi adaraa jedhamtaniittu kun hojii keessan ta'uunsaa garaa keessan keessaa haa bulu. Ameen jedhamu amantoota. Cuuphaa qulqulluu kanatti amanamanii akka guddataniif adaraa jedhamtaniittu gorsa dubbii Waaqayyoo kanaa fudhadhaa. Waaqayyoo isin haa gargaaru isin haa eegusi. Dur kan ture amma kan jiru bara baraanis kan jiraatu Waaqayyo keenyaaf galanni haa ta'u baruma baraanii. Ameen. Nagaan Waaqayyo hunda keessanii wajjin haa ta'u. Nagaa isaa keessa jiraadhaa. Ijoollee harka cuuphaadhaanii ijoollee Waaqayyo ta'an kanaaf harka keenya walitti rukutannee ililleedhaan Waaqayyo nagaa galateeffatu. Gagaa isaanii fudhadhaa. Gagaa qophaa yeroo ta'e. Solan Darajii Ifaa Darii Monika Nagash Nabonsi Yonas Arashnat Monika Imam Wabi Ashnafi Amma kennaafi maati. Iddoon isaanii eegamaadha ijoolleen kuni. Akka walitti rukutaan si maddaame ijoollee xixinnoo yoo ta'an